Seenaa saba gaarii nuti hin balleessinu dardaraaf shamarran kaa'amee martinu har'aaf kennine sabaaf falminu jireenya gadadoo dhalaan dabarsinu. Seenaa saba gaarii nuti hin balleessinu dardaraaf shamarran kaa'amee martinu har'aaf kennine sabaaf falminu jireenya gadadoo dhalaan dabarsinu. Baay'eedhaatu jira kan abdiin fuulduraa itti dukkanoofte kan warraaf maatiinsaa shira wayyaaneetiin hidhaan unkuramte. Osoo aduun guyyaa laftiifaa jirtu itti dukkanoofte. Eegaa yaa dargaggoo meeqamittiin raftaa ciisa kee tolfatte. Eegaa yaa shamarran meeqamittiin raftaa ciisa kee tolfatte. Hubadhaa saba koo gochaa ta'aa jiru badii ragaa qabneef du'a afaan muru. Oromoo filanii hidhaatti maaf guuru sodaa qabannurraa eenyumtu haa baru. Mannummaan hidhaatu dhiiraa Oromoodhaaf jedhame ijaarame. Mannummaan hidhaatu dhiiraa Oromoodhaaf jedhame ijaarame. Lakkaawameen dhumu maraateeraa ta'e kan sammuun tuqame. Bofaa wajjin hidhuu saba koo iraarsuuf itti karoorfame. Lakkaawameen dhumu maraateeraa ta'e kan sammuun tuqame. Lakkaawameen dhumu maraateeraa ta'e kan sammuun tuqame. Waggoota dheeraadhaaf kun xumuramuu dhabuurraa har'ayyuu uummanni Oromoo qeesaa irratti lafa isaa irratti alagaadhaan ajjeefamaa, xiqqeeffamaa, salphifamaa, ari'amaa akka jiru hunda keenyatu beeka. Uummanni tokko bilisummaa isaa gonfachuu kan danda'u yoo jaarmiyaa isa dursu jaarmiyaa jabaa yoo qabaate qofa. Kanaan alatti fincilaanis haa ta'u bifa biraatiin karaa nagaatiin mirga koo walabummaa koo nan gonfadha jedhanii yaaduun akka qajeelaa hin ta'in sirrii hin ta'in seenaadhuma Oromoo keessaayyuu hubachuu dandeenya. Uummanni Oromoo haqa isaatiif fincilaa ture. Kaaba Oromiyaa keessatti kanneen taa'aa turan ni beekna. Kibba baha Oromiyaa keessattis fincilli ni ture. Garuu bakka isaa ga'uu hin dandeenye. Isa asittis taanaan bifa nagaatiin guddina uummata Oromoo mirga uummata Oromoon hin kabachiisna kan jedhuun yaaliin godhame fuula dura tarkaanfachuu hin dandeenye. Kanaaf akka waldaa Maccaaf Tuulamaa akka fakkeenyaatti fudhachuu ni dandeenya. Kanaaf egaa uummati tokko walabummaa isaa gonfachuudhaaf jaarmiyaa jabaa isa dursu daandii itti agarsiisu karaa haqaatti agarsiisu qabaachuu qaba kan jedhamuuf. Tokkummaa uummataa irratti yookiin immoo Oromummaa irratti hundaa'uun mirga uummata keenyaa kabachiisuu qabna jechuudhaan kan falmaan jalqabame dhaloota adda bilisummaa Oromoo as jechaadha. Har'a dhawataan waggoota dheeraa booda sadarkaa har'a uummanni keenya irra ga'e sadarkaa boonsaa sadarkaa nama hin qaanfachiifne sadarkaa Oromoo ta'uun itti boonsurra gaheeraa jechuu dandeenya. Sadarkaa kana ga'uuf wareegamni hedduu baafamuu immoo dagachuu hin qabnu. Sadarkaa kana ga'uuf tattaaffii diinni
ummata Oromoo addaan qooduudhaaf bifa danda'ame hundaan addaan qooduudhaaf waggoota 100 oliif irratti hojjetaa bahe hunda dagatuu hin qabnu. Mootummoonni nurratti jijjiiramanii nu bulchan hundi ummanni Oromoo humna akka ta'e sochiinsaa jireenya isaaniitiif murteessaa ta'uu faallaa isaanii dhaabbatee sochiin godhu hundi kan isaan dhabamsiisu ta'uu waan beekaniif dhiyeenyarraa to'achuudhaan addaan nu qooduudhaan dantaa garagaraadhaan ufitti hawwachuudhaan aangoodhaan sossobachuudhaan bittaa isaanii nurratti dheeressan jechaadha. Sana hunda keessa bahuudhaan sadarkaa har'aa kan ga'ame. Akkuma beekamu qabsoon kamiyyuu ummata tokko keessatti adeemsifamu kan irra caalaa diinatti ta'uudhaan kan irra caalaa keessa isaa beekuudhaan akka inni gabrummaa jalaa hin baane kan taasisu dhaloota yookiin immoo alagaa isa alaatti dhufe miti. Isa keessa isaati biqile isa lammummaadhaan dhalootaan Oromoo ta'edha jechaadha. Qabsoo kamuu keessatti ni mul'ata kun. Kanaafi ummanni Oromoo gabrummaa jala turuudhaaf sababni inni olaanaa dandeettiidhaan caalamuu gootummaadhaan caalamee yookiin immoo qabeenya dhabuurraa osoo hin taane nu keessaa kanneen diina waliin hiriiran jiraachuurraati. Gootummaadhaan hin caalamnu, dandeettiidhaan hin caalamnu, warra nu bituun gadi miti. Haa ta'u malee egaa isa nu fakkaatee isa nurraa dhalatee Oromummaa himatu sanatu diina waliin goruurraa diina waliin hiriirurraa bittaan kun nurratti dheerachuu danda'e jechaadha. Har'a garuu galanni kan qabsoo haa ta'u galanni kan wareegamtoota keenyaa haa ta'u namuu irra caalaatti uf baree kanneen diina waliin hiriiraa turan illee har'a gara qabsoo kanaatti deebi'aa jiran. Jaarmiyaan mootummaa wayyaanee waliin bakka bu'aa uummata Oromoo fakkaatee uummata Oromoo of moggaasee diina waliin hojjetaa turu miseensota isaa miliyoonotaan nutti himaa ture har'a yoo dhuguma ilaalama yoo ta'e kumaan kan lakkaa'amu waliin cichee hamma maayyiitti lubbuu isaa waliin wareegu kumaanuu lakkaa'uun hedduu nama rakkisa. Hubachaa dhufuudhaan barataa dhufuudhaan hammeenya uummata irratti raawwatamu argaa dhufuudhaan gara haqaatti yookiin immoo gara qabsoo gara daandii isa sirriitti of deebisaa jiran jechaadha. Kanaaf har'a OPDO'n akka jaarmiyaatti jira jechuun guddoo ulfaataadha. Harki guddeessisaa guutummaa guutuutti qabsootti yoo makamuu baatellee qaamaan achi jira malee qalbiin isaa isaan biran jiru. Kanneen keessaa immoo isaanuma keessaayyuu kanneen muratoo tahan mootummaa diduudhaan qabsoo uummata Oromoo deeggaruu irratti argamu. Kanneen cichanii hamma dhumaatti deemuuf murteeffatan kanneen dhiigi ilmaan Oromoo harka isaanii irra jiru jechaadha. Jalqabaa hanga har'aatti kanneen uummata Oromoo saamaa, saamsisaa, ajjeesaa fi ajjeesisaa jiran qofatu OPDO keessaa isaanuu qubaan kan lakkaa'aman yoo ta'an malee miseensa qabu jechuun rakkisaadha jechuudha.
Akan Urika Lidire Akan